YouTube irratti YouTube har'a banannee boromtanuu otoo video tokko irratti hin gadhiisin otoo subscribe tokko hin qabaatin live irratti seennee subscribes argachaa sa'aatii akkamitti guuttannee gama maallaqaatti dabarfanna. Har'a YouTube banannee boromtanuu live irratti seenna video tokko irratti hin gadhiifne subscribe tokko hin gadhiifne hin qabnu jechuudha. YouTubein subscribe kuma tokko malee sinsensanu live nama sinsensanu kanaafu har'a ammoo YouTube irratti har'a banannee boromtanuu akkamitti irra seennee live seennee namoota 4-5 irratti wal akka groupiitti namoota 4-5 waliin achirratti haasofne sa'aatii keenya guuttachuu dandeenya. Achirratti sa'aatii 2 sa'aatii 3 ijoollee achirratti wal gurmeetanii taphatanii sa'aatii guuttatanii viidiyoo irratti hojjechuudha jettan viidiyoo irratti gadhiisuu irratti barsiisuudha jettan viidiyoo nyaataa haa ta'u viidiyoo barumsaa waa'ee rifeensaa waan fetan achirratti hojjechuudha jettan waa'ee barumsaa aappii waan fetan achitti barsiisuudha jettan achi kaa'attanii laayivii qofaan sa'aatii guuttatanii booda achi immoo Gizem sa'aatiin isinii guutee montaayis taatanii kaatanii viidiyoo keessa irratti gadhiifatanii maallaqa isinii isaaba. Isin karaa stream yardiitiin akkatti seensanu seeraan isin agarsiisa. Kabajamtoota hordoftoota kiyya. Egaa viidiyoo keessan yeroo maallaqa isiniif isaabuu eegalee itti fayyadamtan waan ta'e jennaan har'a isteeppii tokko lama jedheen isin agarsiisa. Addisii yoo taatan subscribe godhaa kan gadi oliillee kiyyuma. Gaafilee qabdan viidiyoo kana jala linkii telegiraama guruppii jira. Guruppii keessatti sagalee qabuu dandeessanii barreessuu dandeessanii guruppii banaan isinii godha. Achirratti gaafattan keessatti waa'ee YouTubeef addisii irratti adiitiin isinii deebisa. Mee gara barumsaa dabarfanna. Addisii yoo jiraattan subscribe godhaa. Yalla. An hin beeku, an hin danda'u, Google Chrome hin beeku, hin jedhina. Isinis namni gara haadha isaa keessatti bareebba hin jiru Google Chrome isa jedhu kana keessa galtani. Gara stream yarditti seenaa ragaa amma. Google Chrome kana keessa akkas tuqxanii seentanii. Ifama. Gizee Google Chrome keessa dhuftanii asirratti stream yard jettanii barreessan fakkeenyaaf an sila barreeffadheen jira waan ta'eef qubeessaan dha. Qubeessaa yoon dhaye gunoo stream yard tuqaa.com jedhena tuqaa stream yard.com jedhena fide jira. Isin immoo asitti dhuftanii ST yookaan saataa raa'ee namni hin beekne jiru jira barreeffama kana ilaaltanii barreeffattanii akkasitti irratti akka search godhattanii. Kabajamtoota hordoftoota kiyya akkanatti isinii barbaadee fida. Waggaa inni akkanatti barbaadee isinii fide keessan jalqaba kanarratti fiduutu mala isin yoommoo jalqaba harka isinii finne akkas ol barbaadanii hanga mataa isii kana agartanutti mallattoo stream yardii websaayitiin kunoo nu banamee jira. Websaayitiin stream yardii kunoo nuuf banamee jira. Kanaafuu gizee mataa isii kana agartan malee kan feetan irratti yoo xuxxan seenuu hin danda'u argachuu hin dandeessan gonkumaa. Kanaafuu mataan isii ajjirti irratti akkana cuqaaftani. Obboleewwan kiyya. Gizee isin akkana cuqaaftanii qaxxitaa maal isin fida obsaan na eeggadha. Qaxxitaa iimeelii isin gaafata asirratti iimeel kan YouTube miti. Iimeeluma feetan itti galchitan isin. Iimeel kanuma feetan kanuma koodii irratti isin dhufu. Iimeeluma feetan irratti galchitan an amma iimeelii tokko wayin irratti galfadha. Fakkeenyaaf iimeeluma zimmi jedhee wayi barreeffadheen ture riyoo marraa 3 godheetan fakkeenyaaf shaafii.com godheen jira. Akkasumatti barreeffadhee keeyyan. Maaliif zimmi jedheetuma kun wama bu'aallee qabu miti yaani rakkoo tokko hin qabu. Iimeeluma feetan itti galchitan. Yoo feetan iimeeluma kan biraa amma banattanii amma itti galchuu dandeessani. Sana booda iimeeluma feetan erga itti galchitanii kaatanii akkasitti isiniif fide kunoo weebsaayitiin jiraallee akkasitti isiniif fida. Kanaafuu geet isiitu kana akkana galchuu qaaftanii. Isteeppii kiyya ansuutumaan isin barsiisa na hordofa. Koodii dijitii 6 iimeelii irratti isinii dhufa. Dijitiin 6 kun iimeelii irratti isinii dhufa koodiin kun. Kanaafuu keessaa baanee gama Gmailii dhaan ilaalla. Keessaa okkee walakkaa rukuttanii baatanii. Okkee walakkaa rukuttanii baatanii kunoo as seentanii dhuftanii bakka iimeeliin keessan jiru. As wagga isin xuxxanii iimeelii keessan guutummaatti isiniif baasa. Fakkeenyaaf iimeelii kiyya irratti ammallee hin dhufne obsaan eeggadha. Kunoo naa dhufee jira. Welcome jedhi duraan isan banadhee inni lammaffaa amma naa dhufee jira. Kanaafuu isa jalqabaa dhufe kanarratti akkas tuqa. Gizee akka tuqe kunoo koodiin naa dhuftee jirti. Kooditti tokko 2 3 4 5 6. Isii akka kooditti marra kana cimsee gadi qaba. Bulee itti naa maree kooppii isin jettu fuulduratti naa dhufte kooppii isheettu kana rukutadha. Yoo feetan kooppii qofaa miti. Yoo feetan bilbilarratti qabachuu mataatti qabachuu ni dandeessan akkuma fedhii keessaniiti. Amshii koodiin fuudhamudha. Kabajamtoota hordoftoota kiyya. Kunoo isii jalee kana akkana rukuttanii qaxxitaa gama eessaa isin geessa gama bakka ammaa isin deebisa. Sila okkee walakkaa rukuttanii baatanii. Yoo isin okkee walakkaa rukuttanii hin baane tarii duddubbatti deebi'an immoo iimeelii isin gaafachuu mala. Kanaafuu akkas gadi qabdanii irratti peesti gootanii. Yoo mataa keessatti naqattanis akkuma feetanii. Sana booda kabajamtoota hordoftoota riyoo shaafii loogiin. Obsaan eeggattanii hanga inni fidutti waan inni fidu walumaan itti deemna. Asirratti filannoo hedduu nuu fidee jira. Isin kana tokkumaa hin xuxxanu.
kana dhiiftaniituma skip nu kanan barbaanne waan ta'eef skip isin jettu gama gadi galjalaa kana barreeffama bulee xiyyatti isin qabe isin rukuttani dabarfannee jirra kana. Obboleewwan kiyya asirratti filannoo nu fidee jira. Asirratti filannoo Facebook page feetamoo Facebook group feetamoo Facebook profile feetamoo tarreetti nu fide kana. Twitterii, YouTube nuti kan nuti barbaannu YouTube waan ta'e jennaan namoonni Facebook irratti galuu feetan Facebook group fi Facebook profile waan akkasitti galuu feetan yeroo biraan isin barsiisa amma kan chaanaalati waan ta'e jennaan chaanaala YouTube channel isa jedhu kana akkas gachuu qabna. Obboleewwan kiyya asirratti hubannoo guddaa qotan amma iimeelii isin qabdan tarreetti isiniif baasa. Iimeelii tarreetti nu baase kana keessaa isa irratti seen amma kan YouTubeetiin wal qabsiiftan amma qaqqaa. An amma isa YouTube irratti YouTube kiyya isan irratti seenuudha jedhen irratti gadhaadha iimeelii isan ittiin seenee live waraabuudha jedhe isa irratti akkas gadhaadha. Qaxxataa isiniif fudhata obsaan eeggadha. Kun xiqqoodha isiniif gala jedhee yaada xiqqoo isiiti kun. Kanaafuu fudhataa jira amma obsaan eeggattani kabajamtoota hordoftoota Rio Shaafi. Kun waan baay'ee guddaadha. Asirratti YouTube fi StreamYard wal qabsiisuu ni eeyyamtaa kan jedhu jechuudhaaf allow seentu kana jedhu. Amma ni eeyyamtaa jedheera allow goona kalas eeyyama kennineerraaf. Maaliif eeyyama keenya malee waan hin goone wanta hundaa gochuu hin danda'anu eeyyama kennineerraaf. Qaxxataa asitti nu fidee jira. Asirratti obboleewwan kiyyaa bakka bira hin dhooftanu. Maaliif warra haarawa jechuudha amma kun warra duraa osoo hin taane warra haarawa warra duraati akkanatti hin fidu. Ganaa borgizeen irra deebi'u viidiyoo paartii tuuratti irra deebi'u isin agarsiisa. Amma nuti maal seenna open YouTube live iseettu kana dashboard iseettu kana akkanatti xunna. Warra haarawaaf amma gaa nuti amma hin seenarra bakka nu geessu walumaan laalla waan isin rakkisu kun jechuudha booda. Obsumaan eeggattanii barbaade isinii fida. Obsaan eeggattanii. Haala internetaa waan ta'eennaan obsumaan eeggattan isiniif fidu. Kabajamtoota hordoftoota kiyya. Diskitooppii saayitii gochuu dhiisatan akkasanii isin agarsiisaara isiniif gala jedhee tayyaada. Amma gaa asirratti wanni guddaan isin beekuu qabdanu asirratti gizee akkana isinii fida jechuudha. Asirratti maal isin gaafataara verifaayin taane YouTubein kun. Kanaafuu maal gochuu qabna kana hunda isaanitti dhiiftanii tuqaa sadi gaaraa akkana xuxxani. Sana booda kunoo desktop site iseettu kana mallattoo kompiitaraa yookiin mallattoo televiziyoonaa kana jirti isee rukunna. Kana booda asuma teessan isin obsaan teessan kun waan qallaali namni kamillee beekuu danda'u. Waan qallaali jechuudha. Isin waan guddaatti yaadinaa waan kana. Kanaafuu obsaan asirratti eegganna obsaan teessanii eeggattani. Akkanatti gizee inni isiniif fidee amma silaa sa'aatii nu fida miti amma maal goona nuti isii madiimtuu kana akkas rukunna diimtutti marukunna bakka nu geessu walumaan laalla. Sila diskitooppii saayitii godhanneera. Otuu diskitooppii saayitiin godhin kana hin fidu. Isiniif galee otuu raayitii kana irratti hin bobeessin kana fiduun gonkumaallee hin jiru. Kanaafuu amma filannoo kiloos verifaayi nuun jedhe. Amma nuti kiloozii waan hin barbaanneef verifaayi isii jettu kana rukunna jechuudha. Isiniif galee obboleewwan kiyya amma of duuba deebee jira jechuudha. Diskitooppii saayitii gizee gootanii kaatanii kunoo mallattoo kana isinii fida isii kana rukuttani. Diimtutti rukuttan jechuudha. Kanaafuu verifaayi jedhee fida isii kana. Verifaayi isii jettu kana tuqeen jira. Obsaan eeggattanii. Amma maalla gaafachaa jira YouTube akkam verifaayi godhu jechuudha. Qaxxataa isin geessa kun cinqii takkaan alatti. Asirratti maal filannoo maali nu kenna tikistii ammoo jechuun miiseejiin siifa dhufu moo jedha. Bilbileessitti naanii lakkoofsa fudhattaa nuun jedha. Jennaan nuti immoo kana hundaa miiseejii waan barbaannuuf tikistii inni iyyuu tikistii irra jira isii madhiiftani. Yoo inni asirratti biyya isinii hin filanne kunoo sarara isii an xiyyatti qabe kan akkana xuxxaniiti biyya filattani. Amma an biyyan filadha. Biyya koodiin irratti naa dhufu jechuudha. Kanaafuu an biyya filadheen jira. Isinis biyya keessa jirtan filattani. Lakkoofsi inni ajjiru kun zimbilooma irra jira isa lakkoofsa kan biraa irratti naqattan isin lakkoofsa keessan irratti naqattan amma lakkoofsaaf kiyya fideen dhufa obsaan eegaa lakkoofsuma fayyadamaaru jechuudha. Wanni guddaan isin beekuu qabdanu gizee akkas keessaa baatanu wanta ka keessaa okkee walakkaa bilbila keessanii dhooftanii baatan malee xarafama xuxxan ganaa bilbila keessan hundi isaa bade jechuudha. Ganaa dhaxxanii tokko jettanii eegaluudha. Gizee waan akkanaa hojjettan isin walakkaa xuxxanii baatanii walakkaa bilbila keessanii jechuudha. Amma lakkoofsa kiyyan itti guutaa fakkeenyaaf koodii itti naquu nan barbaadu. Amma itti naqeen jira jechuudha. Kunoo gara gadii kana geet isiin jettu geet koodii isii jettu jirti isiin akkana gaccuqaasa koodiin naa dhufa. Obsaan eeggadha koodii.
koodiin naa dhufee jira. Koodiin kiyya 19 duwwaa takka duwwaa 5. Kunoo asirratti ilaaladhe kee 19 duwwaa takka duwwaa 5. YouTube verification code jedhee dhufe. Kanaafuu gizee koodii itti guutatanii kaatan submit isiitu jirti asirra submit itti gootan. Baakiin dhooftanu submit itti gootan. Green naa bobeesse jira jechuudha. Obboleewwan kiyya gizee inni akkanatti green isinii bobeesse verify ta'ee jira. YouTubein keessan jechuudha. Congratulations jedhee jira. Baga gammaddee YouTubein kee verify ta'ee jira jedha. Obboleewwan kiyya kana booda yoo feetan okkee dhooftanii keessaa baatanii yoo feetan immoo yeroo biraa jechuudha amma gizee yeroo akkanatti verify isinii godhee ka'e kalas keessaa baatanii. Maaliif sa'aa 24 booda jechuudha bor yeroo kanatti live seentanii. Obboleewwan kiyya akkanatti verify gootanii keessaa baatanii bor yeroo kana dhuftanii live seenuu ni dandeessani. Kanaafuu namni cuftinuu waan reef eegalaatanuuf jecha an verify godheen dhiisaa gizee akkanatti dhuftanii verify godhatan keessaa baatanii kalas ni dhiiftanii paartii 2 irratti dhufnee akkatti seennu isin agarsiisa bor yeroo sa'aatii sanatti marsaa lammaffaa irratti isin agarsiisa obsaan eeggattanii kun asumatti dhaabbata viidiyoon kutaa ittaanu na eeggadhaan na hordofa ala nammoo akkaataa laayivii seentanu akkaataa nama 6 wajji yookiin nama feetan irratti hirmaachiftanu akkaataa liinkii fi akkaataa barreeffama jala deemu barreeffatanu isin agarsiisa obboleewwan kiyya kana fakkaata barumsi keenya irraa paartii 2 irratti na eeggadhaa akkaataa seentanu isin agarsiisa addisiin. Namni haarawni yoo jiraatan YouTube channel keenya subscribe godhaa. Yallah nagaan naa jiraadhaa.